Osoo Oromoo ta'e waan Oromoo jaan. Waa'ee ati Oromoo taate Oromoo fi fannee taate Oromummaan kee maalirratti? Ka Oromoo ajjeesisa. Ka Oromoo morma irraa cilaa harma irraa cilaa harka irraa kan mursiisaa ture Goobana Daacii. So kanaaf Oromoon nama seenaa gadee qabdu ofitti hin qabaatu. Kanaafuu jedhu maal filannoon jiras jedheen yaadu. Maaliif ani filannoon haqaan gaggeeffamu jedheen yaadu. Goobana Daaciin dhugaa dubbanna yoo jenne gootummaadhaan akka isaa hin jiru ture beektaa waraana irratti kan isa mootu hin jiru. Garuu namoota siyaasaa hiyyoolee siyaasaa argamanii خبجمتوتا في جالتمتوتا چار شو أرانتنا خيسما خبجة نما جبا artistii ammaantana lafaa ol guddachuu jiru wali simbarsiisuu sudaaf sagantaa kana qopheessine akkan wajjin turtan turtii gaariyan saniifuu jaalatamtoota hordoftoota keenya namni isin wajjin barsiisuu deemu kun maqaa isaa himuudhaan eessatti akka dhalate eessatti akka guddate bakka amma jiru tana akkamitti akka ga'e akka nu himu isaa wajjin turtii gaarii haye galatoomaadha warri carcarshoo ulfaadhaa Finfinnee studio keessatti maqaan kiyya Ammaar Sultaan jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee magaalaa Jimmaatti. Amma kan inni jiraatu magaalaa Finfinnee magaalaa handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti ittuma jirra jechaadha. Obbo Ammaar ammaan tana magaalaa Finfinneetti maal hojjechiitii jirta? Magaalaa Finfinnee kana keessatti waan baay'ee hojjechuutti jirra. Dalagachaatis jirra. Gamni takkuun gara aartii kanaan qabsaa'uuf gara aartiitti seenuuf jechaa jirra. Lammaffaa Finfinneedhuma kana keessa jiraachuun Finfinneedhuma warri beektaa qumxaa kaawwattee dhuftee biyya namarraa kiiloomeetira meeqa ceetee dhuftee abbaa biyyaa nurratti taate kana isaan irratti qabsaa'uuf as galee Finfinnee keessa jira. Har'as borus fuuldurarra bahee isaan fuuldura dhaabbachuutti fuuldurarra bahee isaan fuuldura dhaabbadhee waan dhufu mala nin simadha. Qabsoodhumatti hin jira jechaadha. Tayyee itti aanuudhaan Obbo Ammaar gaafii si gaafannu mee waa'ee gartee aartii ammaan tana karaa aartiitiin waa'ee aartii Oromoo kana guddisuudhaaf jette san irratti maalitti jirtanii waan kana sirriitti ifa godhiitii jaalattoota hordoftoota keenyaaf akka himtu si gaafanna. Waa'ee aartii guddisuu marree kanatti ammallee jechuun xiqqoo nu hafa. Ani amaatariidha. Aartiidhaafis haaraa garuu qabsootti waan jiruuf qabsoo kana uummatatti gara aartiitiin himuuf waan hin fedheef karaa aartiitti seenuuf hin jedhaa jira. Malee aartii gaamee tuma jirraa ni ilaalla kana boodas yoo rabbi nu gargaare dhuma hojjenna. Saniifuu waan haarawaa qabattee uummatatti as ba'uudhaa deemtee jechuudha. Waan haarawaa waan nama gammachiisu waan haala yeroo irra jiru waan jaalalaas ka siyaasaas kan ta'e waluma keessa ka jiru abbaan hiikkatee gara fedhetti hiikkata. Ani akkan dalageetiin jira. Garuu haala yerootiin wal qabatee waan jirudha. Yeroo dhiyoo keessatti ni dhufa jee yaada. Ayyee wanni ati qabattee dhuftulleen waan gaarii jennee qabdannaa waan eegalee siifillee uummata Oromootiifillee fuulduratti waan gaarii akka inni ta'u carraa siifis uummataafis hawwina. Itti aanee amma waan biraatti si gaafachuu barbaade. Amma eegareen biyya tanaa fuuldurri ishiidhaa akkami jettee yaadame? Mircaa deemaa warri poolitikaa Oromoo kun hidhamanii kun immoo filannoo keessaa ba'anii jiranii waan kana wajjin wal qabatee ni ati
wanni kun siyaasni kun akkam jettee ilaalta? Siyaasni kun qumaaratti ilaala maaliif qumaara isumaafuu qumaara taphataa keessa hin jirre taphataan tokko qofa taphatu ifii taphata ifiif daanyaadha ifiif mo'ataadha ifiif bulchaadha so kun siyaasas hin jedhamu namni beekaan tokko akkas hin godhu kana filannoodha hin jedhu maaliif nama tokkotu dorgomaa nama tokkotu mo'ata kun immoo namni tokko immoo ofiisaa dorgamee if mo'uu hin danda'u ati har'a warra siin waliin dorgomuu danda'u yookaan biyyatti kana keessatti namoota siyaasaa hiyyoolee siyaasaa argamanii hin beekne haga har'aatti waggoota dheeraadhaan dura meebe akka Dr. Hayilee Fidaa akka Baaroo Tumsaa isaaniin agarre namoota ciccimoo seenaa keessatti isaaniin beekta amma garuu dhaloonni qubeen namoota siyaasaa ciccimoo biyya kanaaf miti addunyaa kanaaf madaalaman jedhamu ka arge yeroo dhiyoo asitti so namoota akkasii namoota dimokiraasiitti amanan namoota siyaasa bareechanii beekan nyaatanii dhugan mana hidhaa keessee kaan paartilee siyaasaa gurgurtee namoota gurguddoo akka manaa gadi hin baane goote namoonni akka hin sochoone goote filannoof hin deeme jechuun tapha kun beektaa kun naaf hin galu waan isaan filannoon jiras jedheen yaadu maaliif ani filannoon haqaa hin gaggeeffamu jedheen yaadu abadan filannoon haqaa hin gaggeeffamu waan kanarratti gaaffii takka hin qaba obbo Omar warroonni tokko Dr. Abiyyi nafxanyaadhaa jiru mee ilaalchi kana mee akkamitti ilaalta ammas Dr. Abiyyi hin barannee akkanumatti gara aangoo dhufee warra jiru jira dubbii tana akkamitti ilaaltameef isa maal sitti fakkaate Dr. Abiyyi nafxanyaadhaa Oromoo miti maal maqaan isaa Gobanaa Daachinis Oromoo ture beekta garuu Oromoon hin fudhanne hin simanne beekta maaliif sitti fakkaata Gobanaa Daachin dhugaa dubbanna yoo jenne gootummaadhaan akka isaa hin jiru ture beekta waraana irratti kan isa mootu hin jiru garuu ka Oromoo ajjeesisa ka Oromoo morma irraa cilaa harma irraa cilaa harka irraa kan mursiisaa ture Gobanaa Daachin so kanaaf Oromoon nama seenaa gadhee qabdu ofitti hin qabaattu namichi kunis boru akkas ta'uuf deema jaalannes ibnes Oromoodha garuu Oromoon isaa akka Gobanaa Daachitti barreessitiif seenaa isaa hayyoonni tokko asirratti Dr. Abiyyi Amaxaliin guddisee malee Amaxaliin dhallee warra jiru jira waan kana akkamitti ilaaltan seenaa isa kana baay'ee sin beeku garuu waan takka interviyuu abbaan isaa godhan irratti guyyaa takka duraan maqaan isaa Abiyoo ture ani tabbiitti jijjiiree anis mucaa isas akka mucaa kiyyatti guddisee waan reemarree jedhanii dubbatanii jiranii so ta'us ni danda'a namni beektaa al takka natti fakkaata iyyuu anis natti fakkaata maaliif ati Oromoon akkas du'aa Oromoon bakka bakkatti akkas ajjeefamaa tuffatamaa mana hidhaatti Oromoon kumaatamaan lakkaa'amu dararamaa ati rifaatu dhabuu jechuun Oromoo taatee beektaa namni Oromummaa qabu Oromoof ni rifata yoo xiqqoollee taate gufuu yoo si rukutee osoo karaarra deemtu ati Oromoo taate gufuu yoo si rukutte ni rifattaaf garuu akkas mara uummanni Oromoo akkas osoo du'u osoo hidhamaa jiru rifaatuu hin qabu so kanaaf Oromoo ta'uu dhiisus ni mala maaliif yoo osoodhuma Oromoo ta'e iyyuu an Oromoo miti hin jedhan waa'ee ati Oromoo taatee Oromoof yoo rifanne taate Oromummaan kee maalirratti galtee so kanaaf aduun kee waa isa nafxanyummaa jechuudha akka dubbiin kan kee kun ibsitutti nafxanyummaa jechuu fedhe agaltu so akka manni akka fedhetti haa fudhatu si galtee ani jechuun ekelee akkas yoo sun ta'in akka na fakkaatutti ani osoodhuma Oromoo ta'e yoo Oromoo ta'e silaa har'a Oromoodhaa rifaatuu qaba ture Oromoon bakkaa bakkatti du'aa jirti Oromoon roorroof gidiraa baqattee biyyaa baatee biyya Yemen biyya maalii keessatti har'a uummanni dhumaa jira mee miidiyaa isa kamtu gabbee gabaase mee mootummaa isa kamtu maqlachaa ba'ee kenna asirratti miidiyaan gabaasee jira nama 30 deejee miidiyaan mootummaa gabaasee ture laal miidiyaan mootummaa kijibduu duwwaa mootummaan miidiyaan biyya kana jirtu 40 wayi kijibdu
dhibbatti sitti hima. Mootummaadhaaf dalagdi malee dhugaadhaaf hin dalagdu, haqaaf hin dalagdu. Aljaziiraanis BBC'n nama 450 du'e osoo jedhanuu isaan nama 30 jedhan. Faaya. Kaleessa bar uummanni Amaaraa keessaa namni 20 du'e gaafa jedhame paarlaamaa keessatti akka isaan bu'aa jiran argaa turre beeku. Barcumarraa buutee imimmaan buustee boosse. Nuti takka ani dhaloota kiyyatti aladhaa gaarraa kan jirutti kan hin arge uummata Itoophiyaa ta'e Oromoodhaaf rifaatu takka argeen beeku beektaa ani Itoophiyaawidha jecha Oromoodhaaf nama rifaatu argeen beeku. So ati Itoophiyaawii taate immoo isa kanaa bu'aa isa kanaa gaddaa inni kun gaafa miidhamu immoo kolfuun qabdu. Yookaan immoo sagalee qixxee ta'uu qabda asii galee. Doktara Abiyyi nama jijjiiramaatii warra jiru jira. Doktara jaalalaa, doktara jijjiiramaa. Nama noobeela fudhatee Doktara Abiyyi namni jabaan akka isaa Abbaa Afrikaa kanarra hin jiru jettanii dhichisuufii turre Oromoon hundi. Ammaan tana immoo wanni sun jijjiiramee Doktara Abiyyi nafxanyaadhaa hin barannee. Yaa maal sitti fakkaate? Waan akkana jedhamu kana hundaa jira. Sirriidha. Maal sitti fakkaate? Ani waa'ee Noobeeliin dhibbatti kan kiyya jedhee namana maaliif? Kanuma ammaar sun taa'u. Na dhaggeeffadhu boleessoo. Maaliif yoo jette Noobeeliin sun kan dhufe ammaartu fidan jechuudha. Nafsichisiise. Noobeeliin sun kan dhufe bariituu uummanni Oromoo qabsoo hadhaawaa godhee jijjiirama fide sanatti qeerroon Oromoo dhume kumaatamaan itti lakkaa'amu dhume jijjiiramni sun dhufe. Bariituu sun Noobeeliin dhufte eegalte. Noobeelii sana kan fide Noobeelii sana akka argatu aangorra akka taa'u kan godhe qabsoo uummata Oromootiif qabsoo qeerroo Oromooti. So kanaaf Noobeeliin ammaar osoo hin ta'in uummata Oromootii jechuudha. Uummata Oromooti kan qeerroo Oromooti. Yaa abbaatti ta'uu hin danda'u si galee simbooliidha inni. Yaa yeroo sanatti dhumaatu filatee waggaa lama nu bulchi amma biltsiginnaan godhatee kana inni illee footoodha jechuu jirta. Yaa nuti irratti filateet haga waggaa lamaa ilaannee irraa nu bulchi jenneet irra kaawwanne haga waggaa lamaa sana waan dhufu hunda waan nurra dhufuu deemu hunda isa talaafimata fudhate jechaadha si galte yoo badhaasas ta'e yoo abaarsas ta'e jechaadha. Ka abaaramne sanis inni yoo abaaramnu ta'a abaaramee ka fudhates sana so akkasitiin ilaala. Saniifuu jalqabtootaa fi hordoftoota caccarshaw asumarratti goolabnaa waan nu hordoftaniif nagaan dura.